baafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusun qabu jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 7. Nabi kanna gargaru rakina ko namana furu wagawaye duku sadera malu gufta darbina bira wagawaye duku sadera malu gufta darbina bira. Warrina makabu edutu fayyira ante dabu koti tore baranira kufati kolalun edun taraniru simalinyu gufta kansena jijiru. Gargaarsa namoota kanigu yaanniko dursiteetu dhufte naaf qabdi harkako yaanniko bishaaniin fayyuuf kanan ture harki waaqa kooti bilisaan na fure. Bituuf gaada duuko isa baradheera isa naatti ulfaate iji kee argeera bishaanicha seenuun sindirqaamsisuuti kaayee galnaan jette seera kee baadhuuti. Go
gartuudha gargar nama baasti bifaa fi qabeenyaan qortee si madaalti gonkuma akkas miti kan kee yaa gooftaa isa kuufee ciisu